Ambiya kootiif mana dadhabee aniif nama mana hin qabne mana arra mana kana guutuu qabeenya kana guutuu ani dhugaa himachaan jira malee cubbuu miti arra kan iyyaa jiru ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase ummanni koos akka dhagaaniif akka daandii irra ba'uuf ka'e kana ummanni koo akka dhagaan ummanni koo dhagaanii gargaarsa godhuu qaban akka gargaarsa naa godhan dhimma koo namni hin beekne hin jiru siin jedhee jira dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin oo daandii irrallee bayinaan jedhan oo achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kanarratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu. Akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira.